iddoo paarkicha keessatti argamu ta'ee iddoo ho'aa jedhama. Ho'aan kun maqaan isaa ho'aa abbaa jibaati. Naannawa hara shaallaa irratti argama. Ho'aa baay'ee guddaa fi ho'isa guddaa qabu. Naannoo digirii seentigireedii 97 kan ho'uu fi iddoo baay'ee hurka guddaa qabu. Iddoo hawwata tuurizimii keessaa iddoo isa tokkodha. Yaa'u as keessatti uummanni dhibee garaagaraatiin dhufeeti yaala aadaa kan jedhamu waan akka birdii kanneen asirratti ho'ifatee yeroo galu fayyee galaa nagaa galaa. Iddoo asheeta garaagaraa illee wantoota akka affeelaman kan akka foonillee ta'e wantoota garaagaraa daqiiqaa muraasa keessatti ho'isee kan nama nyaachisu ta'uuni ho'aa baay'ee jaalatamaa hurki isaa kan namatti tolu fayya qabeessa kan namaaf kennu ho'aa bareedaa ho'aa abbaa jibaa jedhama. Paarkii Abiyyaata Shaallaa keessatti argama. Kottaa daawwadhaa na daawwadhaa kan jedhu bakka bareedaa bakka gaariidha. Kottaa daawwadhaa isin jedhaa galatooma.